gidduu jiru nagaa taanaan waa tokko si yaaddessin sirtiin dhagahamin jechuun barbaada. Dabalataan immoo namni komantis barreessee mana banatee saasa'ee maqaa keetiinis fooloo guuttatee duniyaan duniyaadha irraa deemama. Akhiraatu immoo fuuldura kana jira. Eenyuun namaatu waan haasa'e waan barreesse hundatti gaafatamuuf deema. Kanaafuu waa tokko sitti dhagahanii dhagahamini warri xalaata islaamaa maaliif agarteedha islaamummaa qabattee maaf diinii siirratti jabaatte maa baratte warri jedhu kallattii qaqayyaree sitti dhufa ammasi sanuma keessaa tokko ta'uu beekii jechuu barbaadeetanii. Baarakallahu fiiki obboleettii kiyya. Inshallah. Sagaleen kiyya dhagahamaa jiraate. Ittaafuuf na fakkaata. Yoo dhufuu danda'an namni suni dhufuu danda'a. Sababbiin isaa ani eenyu silan ta'eefan osoo laayivii qabu manan takka hin deemne deemullee hin danda'u. Hin deemullee. Mee dhiirtii manarraa na fuudhee dhaqee achi na geessu nan ilaala. La'innahu osoo jalqaba kabajaan na haasaame kabajaan deebisa. Waan kabajaan na hin haasofneef jecha noo hin godhu akkasii. Kara dubbii kiyyatti ittaafuuf na fakkaata. Dhagahamaa jiramii sagaleen kiyya. Sagaleen kee sirriitti. Rabbiin nama haqaa na dubbisu na haa godhu. Jalqaba irratti haalumti wal barnoota obboleettii kiyya Sumayyaa fi ana gidduu jiru waan bara 2024 jechuudha. Bara 2024 naannoo ji'a torbaffaa waan akkasiiti. Ji'a torbaffaa 8 waan akkasii yeroon ani kara Itoophiyaa galuuf deemu jechuudha. I think duraan gara keessatti isheen na beekuu dandeetti. Ani ijoollee islaamummaatti dhufteeni garee waliin baranna malee dhuunfaadhaan namni isaan beeku hin jiru. Haa ta'u malee isaan illee ragaa naaf bahanii ijoolleen amantaatti dhufte kun zuumii mataa ofii nama dhuunfattu bitee walitti qabeetiniini osoo natsaa kabarataa turanii kan ustaaza osoo hin kaffallee natsaa nu barsiisaa turanii fi akkasumas immoo zuumii natsaa keessa barataa turanidha. Ijoolleen islaamummaatti dhufte baay'een isaanii ragaa naaf bahuu beekan isa kana jechuudha. San keessa mucoon sun garee san keessatti na beekti ta'e miidiyaa irratti na beekti ta'e Allahu aalam kara miidiyaatiin na dubbiste gaafa nani biyya galu viidiyoo koo argite karam deemte innaan ani gara Kaayiroo deeman jedheen biyya galeennaan jechuudha. Dubaatti deebitamoo eessa deemta jettee na gaafatte innaan ani Kaayiroon deeman jedheen anis deemuun fedhaan an jette ani informationii kanarraa hin beeku komantii banaa please. An informationii kanarraa wanti hin beeku tokko hin jiru. Viizaa san kan naaf dalagee naaf erge anaaf abbaa manaa kiyyadha. Tikkeettis viizaan jalqaba irratti ollaa hin baha ka Kaayiroo jechuudha. Ollaa hin bahee ta'ee $25 as gaafa Masrii geesse irratti dhaatta. Viizaa ollaa hin bahee jechuudha. Micayyoon kuni isheen veerutiin turte yeroo sana. Veerutiin gaafa turtu gaafa dhuftu akkana naan jette. Ani haadhan qabu bakka itti galu hin qabu naan jette. Hayyee bootaa siif goonaa dhufee si simadhaan jedheen. Gaafa dhufiitii isaa immoo lakki maatii kan koyyuu na simatanii naan jette deebitee dubbii jijjiirte. Amma dubbii gara birriittan isiniif deebi'a. Anis Kaayiroon deemuu barbaadennaan ani informationii kanarraa wanni hin beeku tokko iyyuu hin jiru hin jedheen. Hin qabu informationii hin jedheen. Dhugumaan Kaayiroo kanatti gaafan jalqaba dhufu informationii tokkos hin beeku. Kaayiroo nama fiduun dalagaa xiyyees miti. Asnan dhufee isheen illee dhufuun barbaadetti akka carraa ta'e namarraa nama argadhe gaafadheef akkuma nama kamiitu jechuudha. Gaafadheef ennaan namni ani gaafadheef viizaa san baasellee lubbuun jira dhagahaa jirallee dhiyeeffatuullee ni danda'a. Nama viizaa san baase jechuudha. Yaa ta'uutiin malee namni baqataan biyya kana keessa jiraatu akaawuntii Itoophiyaa hin qabu. Isheen sababa kamiin birrii narra galchuu dandeette? Sababa isheen akaawuntii hin qabneef niitiin biyya kana birrii kana narra galchite. Sumayyaan jechuudha. Birrii kana narra galchinaan birriin kun immoo ni beekan piroosesii warra Kaayiroodhaa doolaaratti jijjiiramee ka'e warra kanaaf kennamaafi. Haati birrii kana narraa fuute lakki anarri sirraa hin fuune ittiinis hin dalagne naan hin jenne. Dhagahaas jirti akka ragaattis fidachuun hin danda'a. Biyyuma kana keessa jirti waan ta'eef jechuudha.
innaa viizaan kun ni dalagameef tikkeettiin kun ni murameef guyyaan deemicha ishee ni beekame. Jidduu kana icciitiisa miidiyaa kanarratti hin baasu nama wayitii wal baratte. Nama wayitii wal baratu namni sun biyyoota faranjii keesseera. Akka isheen hin deemne dhorge Kaayiroo. Hin dhufuu naan jette. Lakkii viizaan keessii bahee tikkeettiin keessii bahee hayyee asin taa'ini turistuma seenitiin bahin jedheen. Yoo dirree xiyyaaraa geessu viizaa onlaayin beesan $25 irratti dhaatte waan ta'eef jechuudha. Hin didde sallee jireenya kee keessa naa bahi naan jette. Nan kadhadhe na didde. Kazaan namitti viizaa kana baaste maaliin jedheeni ilaa sababa karaan xiqqoo sirrii hin taane fi micayyoon onlaayinii irra hin jirtu naaf obsin jedheen. La'innahu micayyoon tu yoo tarii yaada jijjiirratte jedheen. Yaada jijjiirrattee nan dhufa jettee jedheen. Maaliif namitti kanatti kenne hin deebistu kaabirri isheenis ittiin dalagdeetiin hin jirti. Ragaa waan kanaa qabda eenan qabaane. Maaliif bara 2024 waan bilbila kiyya keessa jiru qabaachuu baachuun danda'a. La'innahu silkiin kun haareedha. Laakiin dammoo isheen dubbii kana kaasnan ragaan ani haadhuma viizaa kana baastirraa sagaleen waraabbadhanii jira. Ragaa kanallee isiniif dhiyeessuun hin danda'a. Nafaana dhaggeeffadha. Yoomoo haadha dhimma kanaallee qaaman dhiyeesseettan dhiyeessuun hin danda'a. An bakka kanatti akaawuntii kiyyarratti galuu qofa nan amana. Itti kennuu nan amana. Namittiinis badii hin qabdu nan amana. Kabadii qabu kadidee hafe isheedha. Hayyee akka gaafititti bara 2024 barreeffama isheen Sumayyaa birrii keenaa deebisi. Erga viizaan kuni bahuu didee erga ani hafuu didee ani dhufuu didee birrii kana naa deebisi ka jettu ni qabdi. Fakkeenya leencoon birrii amana kenneera miti viizaan isaa dhufuuf dide. Sa'aatii kanatti jechuudha. Erga viizaan kee dhufuu dide hojjetamuu baate hayyee birrii sana as kennii jedhee naaf barreessuu qaba. Birrii sana ani nyaadhee dide taanan jechuudha. Yeroo sanatti birrii isheen na gaafatte ni jira. Amma dheengedda kara keessanii hanga isheen biyya turtu wantoota gargaaruu qabuun gargaaree akka riyaatti itti dhiyaadhee cinaa dhaabbachaa bahee biyya namaa deemnani viizaaf tikkeettii sanni qabdanaan jettee na gaafatte. Akka nama biyya keessa jiruutti itti na gaafatte yoo na gaafattu. Lakkii ana bira hin jiru hin jedheen. La'innahu silkiin kun haaraadha. Yoo si bira jiraate haraa sheer naa godhin jedheen. Hin jiru uree naan jette qulqulleeffatte amma haasa'umaan jechuudha. Hin qabuun jedheen. Kanuma viidiyoo miidiyaa irratti baatee hojjetteen arge. Tokko. Lammaffaa irratti dammoo akka naannoo ijoollee naannoo wajjin dhalataniititti gurmaahaniin. Akka sanittis yoo deemame ta'e ani nama akkasitti deemuu miti nama tokko gaafa wal baradhu islaamummaa malee gandummaadhaan waliin baradhu. Akka gandaatittis gandan irraa dhaladheen qaba. Ganda kabajaa qaba. Ganda si osoo hin taane isiniidhaan nama waamirraa hin dhaladhe. Garuu an akkas miti. Nama gandaamti intala islaamati. Laakiin akka wal beekumsaatiin gurmaanii yoo kana dalaganin ta'e ani moo ragaan itti qabu. Nama viizaa kana dalagellee maaf irraan dubbanne ragaa qabu. Isheenaaf dhiyeessi maaliif hin jenne takka. Lammaffaa irratti yeroo sana ofii ishiitii hin dinne ta'e ani yoonan ishee ka dhoorgadhu ta'e sagalee guyyaa wajjin kan taa'ee jira. Kaasheen ragaa hundaanan qabatteerti mitiire sagalee yookaan barreeffamni guyyaa itti barraa'ee jira bara itti barraa'ee jira. Isa sana maaliif hin baasu? Kinoo guyyaa akkanaatu akkana jedhee baasuu dandeetti jechuudha. Amma sababbiin isheen baateetiiniini waan waggaa lamaa amma maqaa kee balleessituuf maalidha? Kun akka gaafititti osoo jiraatte naaf haa deebistuudha. Ittaansuudhaan dammoo namitti viizaa kana dalagde kinoo sagaleen ishee isin hin dhageechisiisa. Yoo qaamanis nama kana dhiyeesseettan an dhiyeessuun hin danda'a. Laakiin gara keessatiinis ustaazonni bakka ustaazonni gaafatanii maaliettutti garee irratti ustaazni walitti nu hidheera? Walitti nu hidheera ustaazawwan. Guruuppii seenuu didde. Hayyee waan kana kakuudhaan haa xumuramu ni kakattaa kakachuu didde. Kana Sumayyaan sittin ergine ni kakattaa innaan kakachuu didde. Kazaan ustaaza maal jette innaan laa mucayyoo yaada jijjiirteerti diddeerti naan jedhe. Dura ofii ishee nan kakadha jette. Guruuppii walitti nu hidhame gizee sagantaa kennaa. Dhuftee seenuu didde guruuppii san dhuunfan irratti bilbile ustaazni kaasuu didde. Erga san irraa kaastee moo kana galgalaarra kakachuun barbaadu jette. Namni tokko erga haqa qabaatee waan maqaa rabbiitiin kakachuu ka caalu hin jiru. Ni kakatti turte jechuudha. Ittaansuudhaan dammoo kakachuu bichaa osoo hin taane yeroo san bara 2024 hanga bara 2025 ji'a shanaffaa waan akkasitti waa'ee birrii kanarra naa barreessite ni jirti. Hatta guruuppii keessatti abbaan manaa ishee nikaa godhate ishee dhiisnani akka araaratitti manguddoo waammattee manguddoota sanirratti maal jettee himattee
aniin kuni waa'ee birrii dubbatti laal. Waa'ee birrii gaafa dubbattu kanan ani waa'ee birrii dubbadhe naan jette gara keessatiin. Namichi na haa gargaaruuf malee waan biraatiif miti. Homaan jedhinii naan jette anaan. Gargaarsa namaa yoo ka barbaaddu ta'e Sumayyaatti as sababdeetii miti. Barreeffamni isheedhaan ni jira. Dhiyeenya kana waan ta'eef inni kun barreeffama dhiyeenya kanaa nan qaba. Namichi na haa gargaaruuf anidha. Waa'ee birrii dubbadhe malee sittumaan dhagaamin naan jette jira. Barreeffamni ishees na agarsiisuu hin danda'a jechuudha. Itti aansuudhaani sagalee namittiitiin isin dhageechisiisa. Ani maalan jedheeni isheen maal naan jette sagalee kana nan waraabbate. Yoo barbaade immoo haadha kana dalagde qaaman nan agarsiisallee nan fidallee yoo barbaachisaa ta'etti. ስራ እንዴት ነው? ስራ ወላሂ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። እንዴት ነሽ? አልሐምዱሊላህ። እኔ ምንሽ እንትና ጀሚ ወይ ያ አመት ያሰራሁት ቪዛ የሱመያው ማለት ነው የቆራችው ልጅታ ይኸውልሽ ምን እንደሆነ ታውቃለሽ? ያኔ አዎ አውቃለሁ፣ የእኛ ጥፋት ነው። ቀርታለች። አሁን ደግሞ ማምጣት ትፈልጋለች። ወይስ እመጣለሁ ወይስ ደግሞ ብሩ መልሽልኝ ብላ እየጠየቀችኝ ነው። ገብቶሻል? እና አንቺ የምታግዥኝ ነገር ካለ ማምጣት የምትችል ከሆነ ወይስ ደግሞ ብሩ መመለስ የሚቻል ከሆነ እስኪ ንገሪኝ። ነግሬሻለሁ ሱመያ፣ ይኸውልሽ ብሩ መመለስ እንደማይችል ነግሬሻለሁ። ይሄ በቃ ትኬት የተቆረጠ ትኬት የቆረጥኩበት ቪዛ የገዛኩበትም ዝም ብሎ አይደለም። ብዙ ጊዜ ነግሬሻለሁ። ቪዛውም ተበላሸ፣ ትኬትም ተቃጠለ። ከምን አምጥቼ ነው ልመልስልሽ የምችለው? እንዴት አስበሽው ነው አንቺ ስለራስሽ? ያ የተቃጠለ ከየት አምጥቼ ነው? ከጊዜ አውጥቼ ነው የምከፍልሽ? እንዴት አድርጌ ነው? ምን ማለት ነው? እንደዛ ለመንኳችሁ፣ ነገርኳችሁ። እኔ ምንድነው ችግር? እኔ ጋር ምንም አይነት ችግር የለም፣ ምንም አይነት ጥፋት የለም። የራሳችሁ ነው። እንዲህ ልጅቷ እንዲህ ያለች ብለህ ሀሳቧን እንደቀየረች ነገርሽ። ከዛ ውጭ ምን ላደርግ እችላለሁ? አሁን ስለዚህ ይቅርታ፣ እኔ ድጋሚ ስለዚህ ብር እንዳታነሽብኝ። አይ የምትይ ከሆነ ግን ሌላ ነገር እንዳንተላለፍ ይበቃል። እዚህ ጋር ብናቆም ነው የሚሻለው። እንደዛ እንትና ደሜ ለምን እንደሆነ ታውቃለሽ? አሁን ከኔ ጋር የላክሽልኝ ሁሉም ነገር ጠፋ። ገብተሻል? ስልኩ አዲስ ነው፣ እሱ ችግር የለውም። ላኪን ያኔ ልጅቷ ወይስ እመጣለሁ ወይስ ደግሞ ይህን ብር አውጥቻለሁ ምን ላድርግ አለችኝ። ያኔ ውሳኔች የቀራችሁ የኔም ጥፋት ነው። ቢያንስ የሚታግዝኝ ነገር ካለ ነው። ያኔ እኔ ምን አግዝሽ እችላለሁ? እኔ ምንም አደርገው ነገር አለ? እኔ ምንም ነገርኩሽ እኮ። አሁንም ደጋግሜ ወሬ መደጋገም እንዳይሆን ነገርኩሽ። በደንብ አድርጌ ነግሬሻለሁ። መጀመሪያው ነው። በኋላ ላይ እንደዚህ አይነት ችግር እንዳይፈጠር ነግሬሻለሁ። ከኔ ቢሆን ችግሩ አዎ ከፍታለሁ፣ ከፍል ነበር። ችግሩ የእናንተ ነው። ራሳችሁ ናችሁ ያበላሻችሁት። እኔ ትኬቱንም ቪዛውንም አቅርቤ ራሳችሁ ናችሁ ያበላሻችሁት እኮ እኔ የለሁም። እና ታዲያ እንደሚበላሽ እሷም ታውቃለች፣ አንቺም ታውቂያለሽ በስነ ስርዓት አሰራሩ። እና ታዲያ ምን ልረዳሽ እችላለሁ? ምን አይነት እርዳታ ነው የምረዳሽ እኔ? እና ዋን ጅሩ isa kanadha anamitti irraa jechuudha. Sagalee kana immoo ergashiin dubbii kaasteen irraa waraabbadhe sagalee haariyaati malee kaduraanitii miti. Akka isheen nama dhufuu barbaaduttan sagalee kana irraa waraabbadhe. Yoo kana irratti dhuftee gaafii qabaattaniif isin gaafii qabaattan itti fufaa gara seera qabeessa. Komantii hin cufinaa please. Sumayya. Naam. Intalli tun gaafa birri si kennitu qarshii meeqa si kennitee wanni fiizaaf tikeetaa irraa si biratti hafee jira? Lakki waa tokko hin jiru. Wanni takkanaaf. Ani bakka kanatti jidduu kanatti beekta haala seera baqataa biyya kanaa ni beekta. Baqataan akaawuntii biyyaa hin qabu, moobaayil baankingii hin fayyadamu. Wanti ani jidduu kanatti birrii achi bichaa herreeggattee hangana taa'ettee namatti hin herreeyde na himte doolaaratti jijjiirame qofaadha. Namitti walumaan jijjiirre doolaaratti Somaaliirraa. Biyya kanatti immoo baankii dhaqxee doolaaran bitattu risiitiin hin jiru. Haala kana uummata baqataa beeka malee uummanni biyya biraa beekuu hin danda'u. Kanaafuu wanni birri isii irraa si biratti hafe saantimni takkallee hin jiru. Ka fiizaa fi tikeetaan muramiin ala. Of course. Kanaafuu fiizaaf tikeeta ati isitu naa godhi. Akka nama takka gargaarsa si gaafattee nama beetutti fiddee namitti sanitti birri ofirraa kennite bootee kanatti wanni maqaan kee ka'uu qabu hin jiru.
warroonni ammoo onni shirri kun beeta shira micaa master Sharafuddin wal qabata waan biraatiin sirratti oofaa jirani beeta isaan ufii isaaniitiyyuu nama birrii namaarra jiru amma isinitti ol galchuu danda'an jecha tireef jette keessatti wannan taasifamee jira namoota isaan bira jiran keessaayyuu nama birrii irra jiru nama kunoo ay keessaan natti bo'antu jira amma yoo barbaadde ol galchitanii gaafachuu dandeettan intalli sun intala aggaarooti isiisanii irraayyuu mee birrii maan fuudhinaafi nam dhugama haqa namaa barbaaddan nama haydhi namaa irra hin jirre haga maqaa xureessitanii isin mataan keessanuu birrii isin irra jira birrii nama sanniinii maan kafal dhugama haqa namaa barbaaddan maal godhii jettanii intalli tumme akka nama takkaatitti intalli tun fiizaan isii miti dallaalaa miti nama naasoo qixxeetti dhufte eega dhumateef didde hin deemu du'ee argama jette namni yoo dide amma yoo fiizaa ho'inaa baasaa dheessinit dhufe haa dhiisi jedheen wanni sun birriin bahaa fiizaan kun tikeen illee bar birriin murama namni waan haganaan beeyin hin jirtan emma ikees birrii achi kennitee tikeenna isii kennama wayita sanoo